Mariin Ameerikaa fi Iraan guyyaa irraa Oomaan keessatti taasifamu sagantaa niikularaa qofa irratti kan daangeffame yookiin sagantaa miisaayila baalaastikii Iraanii fi bakka bu'ummaa naannoo kan hammatu ta'uusaa ilaalchisee gabaalee wal faallessan ba'uu itti fufaniiru. Niiwuork Taayims qondaalota Iraanii fi qondaalota Arabaa irraa odeeffadhe jechuun akka jedhetti Ameerikaa fi Iraan sagantaa niikularaa Iraan irratti xiyyeeffachuuf walii galaniiru. Ta'us garuu marii marsaa dhufuu irratti dandeettii miisaayila baalaastikii Iraanii fi bakka bu'oota naannoo irrattis mari'atu jedhamee eegama. Haalaa kanaatiin Axios qondaalota Ameerikaa kanneen marii biyyoota lamaanii keessa beekaneeruun marichi dhimma niikularaa qofa akka uwwisu gabaasan caqaseera. Xiinxalaa siyaasaa mootummaa Iraanitti dhiyootee gama isaaniin mootummaan Iraan dhimma niikularaa qofa irratti akka mari'ataniif qondaalotaaf hayyama kennuu ibsuun Iraan miisaayila baalaastikii ishee irratti gonkumaa akka mari'anne hubachiiseera. Qondaalonni Iraanis Iraan sagantaa niikularaa qofa irratti akka mari'attu himuun sagantaa miisaayila baalaastikii fi Axis of Resistance ishee irratti akka mari'anne jala sararuun ifa godhaniiru. Tiraamp gama biraan Iraan sagantaa niikularaa ishee zeeroo akka taasiftu oomisha miisaayila fageenya dheeraa akka dhaabdu akkasumas bakka bu'oota naannoo kanneen akka Hizbollaa fi Huutiif deeggarsa meeshaa waraanaa fi kan maallaqaa dabalatee daddabarsa teekinooloojii akka dhaabdu gaafachuun marichi yoo milkaa'uu baate tarkaanfii waraanatti akka ce'u akeekkachiiseera. Masrii, Tarkii fi Kwaatar marii Ameerikaa fi Iraan guyyaa irraa taasisaniif yaada bu'uuraa akka dhiyeessan himameera. Kunis Iraan badhaadhina yuuraaneemii dhibbentaa 1.5 gaditti akka daangessituuf sana dura garuu yuuraaneemii ishee baay'ee badhaadhina qabu gara biyya sadaffaatti dabarsuuf akka walii galtu akkasumas daddabarsa meeshaa waraanaa bakka bu'oota isheef taasistu hunda akka dhaabduuf waggoota 3 badhaadhina yuuraaneemii zeeroo gochuuf waadaa akka galtu tumaniiru. Haa ta'u malee Iraan yuuraaneemii ishee baay'ee badhaadhina qabu gara biyya sadaffaatti dabarsuuf walii galti moo hin galtu kan jedhu ifa miti. Barreessaa olaanaan mana maree nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin Iraan yuuraaneemii ishee qaama sadaffaa kan akka Raashiyaatti dabarsuudhaaf fedhii akka qabdu dubbataniiru jedhameera. Gama biraan hoogganaan mana maree ittisaa Iraan Alii Shamkhaaniin jijjiirraa akkasii akka fudhanne beeksisaniiru. Iraan dandeettii miisaayilaa fi deeggarsa michoota ishee naannichaaf kennitu walii walqabatee laafina gochuu hin ooltu jedhameera. Haa ta'u malee Iraan teekinooloojii miisaayilaa fi deeggarsa bakka bu'oota ishee naannichaaf kennitu hir'isuuf fedhii akka hin qabne agarsiisteetti. Iraan guyyaa dheengaddaa Hizbollaaf gargaarsa maallaqaa taasisuu ibsuun akkasumas gorsaa olaanaan hoogganaa biyyattii Alii Shamkhaaniin miidiyaalee Hizbollaa waliin hidhata qabanitti akka himanitti Iraan miseensota Axis of Resistance ishee deeggaruu akka itti fuftuuf gaafii Ameerikaan deeggarsa ishee akka dhaabdu dhiyeessiteef akka harkan kennine ifoomsaniiru. Gama biraan Iraan dhaabbileen niikularaa ishee haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa irraa akka dandamatan taasisuun sagantaa niikularaa ishee deebistee ijaaruuf tarkaanfii fudhachuu itti fufteetti jedhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasaa guyyaa irraa NBC'f godhaniin Iraan sagantaa niikularaa iddoo dhokataa haaraa hin ibsamneef kutaalee Iraan adda addaa keessatti deebitee jalqabuuf yaalaa akka jirtu bira geenyee jirra jedheera. Yaada kana deeggaruun gabaasni CNN guyyaa irraa maxxanse akka mul'isutti gareen basaasaa Ameerikaa Iraan dhaabbilee niikularaa ishee lafa jalatti gadi fageessuun deebitee ijaaruuf yaalaa akka jirtu beeksise. Tiraamp Iraan sagantaa niikularaa ishee deebitee yoo jalqabde Ameerikaan Iraan irratti waan baay'ee hamaa ta'e akka raawwattu akeekkachiisaniiru. Iraan elementoota sagantaa niikularaa ishee facaasuuf gadi fageenyaan awwaaluun dhaabbilee niikularaa ishee haleellaa irraa tiksuuf tarkaanfii fudhachuu hin ooltu jedhameera. Tattaaffiin kunis balaawwan dhaabbata Foordoo keessatti kana dura mul'atan irraa barumsa argame jedhamee tilmaamama.